Harka fuune kabajamtootaaf hordoftoota keenya akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa guyyaa irraa kan ammoo waan bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan egaa Naardos Tuubiin sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Yaada viidiyoo keenya irratti qabdan koomentii nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa guyyaa irraa kana wanta qabadhee isiniif dhufe. Guyyaa baay'ee gaafa bilbila haasoftanis ta'e gaafa viidiyoo namaa dhaggeeffattan sagalee zzz jedhu akka dhageessan hundumti keessan ni beektu. Egaa wantoonni kun maalirraa akka maddan tokko lama isinitti hima. Isaan kun ergawwan karaa teelegiraamii kanneen akka waasaappii fi kanneen birootiin amma nutti ergamantu sagalee kana dhageessisaa jechuudha. Egaa yeroo baay'ee gaafa bilbila haasofnu sagalee zzz jedhuun namoonni bilbila gaafa sitti haasa'an baay'ee jeeqamu. Kana malee gaafa viidiyoo waraabdan akkatti viidiyoo waraabdan yeroo itti dhabdantu jira. Kana malees gaafa viidiyoo dhaggeeffattan yuutuubii keessan irratti dhufee kan isin jeequ ergaan karaa teelegiraamii fi karaa waasaappii gara keessan dhufu akkaataa kamiitiin ofirraa cufuu akka dandeenyuun isinitti agarsiisa guyyaa har'aa kana. Egaa kaleessa viidiyoo tokko hojjedheen ture. Viidiyoon hojjedhee ture sunis dhimmoota yuutuubii wajjin wal qabatanidha. Yuutuubiin keenya yoo nu adabe yookaas yoo moonitaayiziin nuuf fudhatamuu dide akkamitti sirreeffachuu akka dandeenyudha. Achi keessatti bal'inaan kanan barsiisaa ture. Kutaa lammaffaasaa yeroo dhiyootti qabadhe kanan dhufuun ta'a jechuudha. Kanaaf kutaa tokkoffaa keessatti akkaataa kamiitiin yuutuubii keenya gara moonitaayiziitti ergachuu akka dandeenyudha kaleessa kan waliin ilaalaa turre. Egaa har'a kutaa lammaffaa utuu hin taane kun barnoota biraadha. Kutaa lammaffaa kan isaa qabadhee kan isiniif dhufu ta'a jechuudha. Namoonni chaanaaliin keessan isin jalaa dide yookaas hiriirii kan ta'e fudhatama kan isin jalaa dhabellee akkasuma kan isin adabee jiru yoo jiraate karaa keessan dubbisuu dandeessu. Haaluma salphaadhaan kan isiniif sirreessu ta'a jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa kana egaa mee kallattiidhaan gara teelegiraamii keenyaa deemeen isinitti agarsiisa. Teelegiraamii keenya keessa seenuudhaaf jalqaba daataa qabaneen gara teelegiraamii deemaa jechuudha. Teelegiraamii koo keessa gaafan seenu dur gaafan teelegiraamii banu daataa gaafan banu haala kanaatiin ergaan gara bilbila kootiitti baay'ee seenee na jeeqaa jechuudha. Amma garuu ergaan tokkollee kan gara koo seenaa hin jirre ta'a jechuudha. Garuu gaafan teelegiraamii keessa seenee ilaalu immoo ergaan akkaataa inni ittiin seenu kunoo bifa asirratti argaa jirtan kanaan gurraacha'ee kan taa'u ta'a jechuudha. Egaa keessattuu yeroo dhiyoo asitti eerdirooppiiwwan adda addaa karaa chaanaalii hojjetamaa jiru. Fakkeenyaaf namoonni baay'een Amister Koombaatii kan akka Taappisuwaappii fa'aa kan akka Bilamii fa'aa hojjechaa turtanii. Isaan kun immoo haala kamiitiin galii akka isin argattan kan isaan godhan yoo jettan chaanaalota namaa jooyin gochuudhaan chaanaalii gara keessanitti erguudhaan chaanaalii sana immoo gaafa isin jooyin gootan kan ko'in isiniif lakkaa'u ta'a jechuudha. Egaa chaanaalota isin jooyin gootan sun immoo guyyaa guyyaadhaan ergawwan tokko gara keessanitti kan ergan ta'u jechuudha. Ergawwan kun immoo baay'ee kan nama jeeqanii fi yeroo namoota keessa teessanii daataatti bantanitti baay'ee kan isin rakkisan waan ta'eef isaan kana akkaataa kamiitiin akka sirreeffachuu qabnu yookaas akkaataa kamiitiin ofirraa akka cufuu qabnu barnoota keenya irraa keessatti kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Egaa kallattiidhumaan gara teelegiraamii koo keessa seeneen jira. Kun amma fakkeenyaaf baay'ee chaanaalota baay'ee jooyin godhee waan hin jiruuf yoo namni karaa teelegiraamii na dubbisellee carraan argee deebisuu fi baay'ee ulfaata. Sababiin isaa lakkoofsa namootaan qabu baay'ee gara godaatti gad siqee jira jechuudha. Baay'ee gadi siqee jira. Sababiin isaa eerdirooppiiwwan baay'ee jooyinii godhee waan hin jiruuf jechuudha. Isaan ergaa mataa isaanii kan ergatan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gara bakka tuqaa sadii kana al tokkoof tuqeen akkuma beekamu kunoo bakka kanatti maqaa piroofaayilii kootiitu jira. Isarra xiqqoo suuta gadi deemetan bakka seetingii jettu kanan al tokkoof tuqa. Seetingii kana gaafan tuqu haala kanaan naa baasa jechuudha. Seetingii kana keessa ammallee xiqqoo ol oofetan meechaat seetingii kana keessa gaafa seennee ilaallu haala ittiin namoota wajjin haasofnu kalarii barreeffamaa wantoota adda addaatu jira asii. Isaan kana barreeffama keenya guddisuu xiqqeessuu haalota nuti ittiin namoota wajjin chaat goonu bakka kana keessatti argachuu dandeessu jechuudha gamanumaan. Egaa
kan guyyaa irraa ilaaluu barbaadun notifications and sound kan jedhu kanarraa al tokkoof ni xunna. Notification and sound kanarraa al tokkoof gaafa xunnu akkuma beekamu private chatis, groups, channels, stores kan jedhu kun ofii ta'anii jiru jechuudha. Sababii isaan ofii ta'aniif sababii ergaan baay'ee na rakkiseef gara isaaniitiin dhufee jechuudha. Kanaafan ofii godhe hunda isaanii jechuudha. Akkaataa kanaatiin sadan kanan arfan ofirraa ofii gochuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf giruuppiiwwan 200 jiru jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf natti agarsiisaa jiru chaanaalota 6tu jira jedha. Isaan kun ergaan isaan barreessan guyyaa guyyaatiin dhufee waan nama jeequuf ergaa isaanii ofiin godha jechuudha. Ofii gaafan godhu garuu notificationii dhufee na jeequtu ofii ta'a malee ergaa isaanii dhaqee arguu nan danda'a jechuudha. Akkaataa itti argus jalqaballee isinitti agarsiiseen ture. Kunoo kan bakka kanatti durii mallattoo magariisa kana agarsiisaa turetu amma fakkeenyaaf bakka fuuldura lakkoofsi jirtu yookaas ergaawwan fakkeenyaaf kunoo maarket coin app kan jedhu kuni ergaa 8 natti ergee jira. Ergaan 8 kun garuu xiqqoo addaatee jira. Garuu duraan magariisa ta'ee jira jechuudha. Akka tuqaawwan kanaatti jechuudha. Isaan kanatu haala kanaan jijjiirame malee waan biraa waan jijjiiru waan hin qabneef haala kanaan ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Innaa ergaawwan kana gaafa ofirraa cufnu viidiyoo keenya gaafa nama wajjin haasofnus ta'e gaafa waan biraa waraabbannu viidiyoon keenya qulqullina kan qabaatu ta'a jechuudha. Egaa kana malees yeroo tokko beeksisni dhufee kan isin rakkisu gaafa daataa bantanis ta'e gaafa bilbila keessan bantan beeksisni dhufee kan isin rakkisu. Yeroo darbe viidiyoo hojjedheen ture chaanaalii makoo jala viidiyoo isaa asuma koomentii jalqabaa yookaan diskiripshin booksii jala kan isiniif kaa'u ta'a jechuudha. Achi jala seentanii dhaggeeffachuu dandeessu. Haala kamiitiin akka ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Namoonni baay'een viidiyoo hojjetamu utuu hin dhaggeeffatini wantoota adda addaa gaaffii gaafachaa deemtu. Viidiyoon sun immoo hojjetameera waan ta'eef viidiyoo isin gaaffii irratti gaafattan sana liinkii isaa isiniif kaa'a. Achi jalaan seentanii dhaggeeffachuu qabdu jechuudha. Isa booda bakka gaaffii isiitti ta'e irra deebi'ee illee isiniif hojjechuu hin danda'a jechuudha. Egaa guyyaa itti aanu barumsan qabadhee isiniif dhufu kutaa lammaffaa kan akkuma jalqaba isiniif jedhee ture kutaa lammaffaa yuutuubiin keenya yoo nu adabe akkamitti sirreessuu akka dandeenyu kan kutaa lammaffaa san qabadhee isiniif dhufaa jechuudha. Kutaa tokkoffaa kaleessa gadi isiniif dhiiseera waan ta'eef jechuudha. Egaa xumuraatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Ammallee chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Guyyaa gaarii.